nagaa. Gaafa inni waggaa sadii dura maallaqa irraa nyaatee waa hunda galchitiifatee sin barbaadu jedhee miidiyaa irratti ijoollee seedha isii poostee haadha warraa biraa fuudhee poosta'u maallaqa nyaatamu si dubbachuu dadhabdeeti maaf hin dubbanne gaafa san. An waa'ee miidiyaa kana beektaa hin beeknu nuti ijoolleen gara asin daabon addaa kun baay'ee miidiyaa kana nu hordofnu garuu moo keessaan barbaadaa ture dhaggeeffadhu inti beekuu qabdu. Namatti himtan ragaa qabdu namatti himtan. Erga mucayyoon dhukkubsattee wanta riinu ifa bahee beektaa garuu abdiin hin beeka. Waa guutuyyuu aleen bultii isaatii jedhee umurii isaatii jedhee beeka kun waan sobaa miti ragaa qabatamaadha. Yommuu abdiin hin beeku jedhe abdii lallabii nuu fiduu dandeessaa. Maatii isaatii wajjin nuu fiduu dandeessaa ragaa qabatamaa qabna. Kanaafuu ati wanti ilaaluu qabdu gara abdii sin dhaabbatiin. Namni ammaa qulqulluun hin jiru. Waa'ee gara dhaabbachuu caala waan dhugaati. Barra dhugaa dubbanne gar tokko dhaabbachuu isinitti fakkaata beeku amma rakkoon jiru. Yoo dhugaa dubbatte gar tokko dhaabbattee jettu ati dhugaa dubbatte nama. Ani kana takkuma ati bar ilaamaa waa'ee michiyootillee du'a michiyootii fi baay'ee maallaqa isii sirra harkaan jiru dhiifamaan isaa beekee hiriyaa kee baay'ee si jaaladha garuu gaafii uummata baay'ee. Munir dubbiin laaqin boo munir. Munir dhagaye. Munir dubbiin laaqin. Munir tokkummaan uffuu gaafuma gaafatu gaafate michoon tun erga baddee huccuu gaafi sirriidha bar anallee bar zimmee waa fuudhee amma namni ati na faarsitee jennaan dubbii waan hin taane fuudhee hin deemu Munir bar waa ati na faarsitee naan dubbii hojii kiyya miidiyaarra waan hin jiru waan hin taane fuudhee hin deemu innis ilma namaati bar booda fidee naan rakkoo natti himuu danda'a bar ati jitee jennaan yookaan suuraa walitti laattee naan fuudhee hin fiigu bar eddee dhugaan jiru laalaan deema malee maraattee wanti dhufu hin jiru waan ta'eef akkasitti hubataa deema gar tokko dubbachuu osoo hin taane waan hin beeku. Waan hin beeku wanna isiitti maa jiru. Waan hin beeku wanna isiitti miira keessaa bahi waa'ee birrii dhiisaa waa'ee lubbuurraa qofa dubbadhaa please. Okay waa'ee lubbuurratti yaa deebiin waa'ee okay. Waa'ee birrii dhiisi amma duraan mucayyoo argamanii jenneen turre. Waa'ee birriirraan dubbatina abdii jimmaa immoo keessana lakkoofsa isaa sii kenna. Tokkummaa ati dawwalii fidiyoo barbaadde warraa dubbachuu barbaadde waa'ee kana lakkoofsa isaa sii ilaala. Kanarraan kan hafe waa'ee mucaarraa dubbachuuf fedhu anamma waa'ee mucayyoo. Rakkoon keessanii. Rakkoo guddaa qabdu warri maallaqaa dubbattan sun. Rakkoo guddaa qabdu. Maallaqaa dubbataa jiru bakka. Oye dubbataa jira mucaan. Mucaan dubbataa jira. Inni dubbataa bakka inni kun dogoggora. Dubbanne harka dubbanne qabna gaa. Sanas akka dubbanne qabna gaa. Maaf hin dubbanne maa akka mucaati. Mucaan siggimoodha. Mucaan naaddaadha. Eessatti beekna maa. Akka jiru yoo dhugaa jiru. Kunoo kana siin jedhaa jira jechuudha. Maallaqaa ture. Abudaa kunoo. Waggaa sooma kanaa barbaadaa ture naanga kunoo abudaa waliin dhufuu danda'anii. Abdiin maal jedhee mucaa nama abbaa sinaa fidaa jedhe haqa wal biraan namnu deebi'ee moo. Mangalcha jedheera abdiin ammas maallaqa ishii nan galchaa micayyoo barbaadaa fidaadhaa kunoo jedhe sagalee natti qabee ka'e guyyaas. Ana akka micayyoo nan galchaa micayyoo fidaa jedhaa jira ammas. Sinii galee. Waa walii gal ilaa dhaggeeffadhaa. Ani wanni isinii waa dhugaa dubbanne rakkoon keessanii amma namni waan isinitti tolu dubbatutti eddee dhugaan jaallatte. An kanan jedhaa jiru. Waa'ee maallaqaa irratti ijoolleen kun ilaa ganni na dhaggeeffadhuuti. Ijoolleen kun taatee waggaa sadii duraati. Namni kun fudhatee hin banne gaafa siin jedhu miidiyaarra jiraadha. Asan jira jedhee dubbataa ture kunoo kana gootee kanaaf hin barbaadu jedhaa ture. Siigalee miidiyaarratti isiin lubbuun jirti waan ta'eef yeroo sana fayyaa nagaa qabdi waan ta'eef. Indaganaa immoo yeruma sana fuudhee reedhee miidiyaarratti dubbataa ture. Maallaqa kana hunda nyaatamteetti eega ta'e jarri kun eega fira ta'anii yeroo sana maaliif hin iyyine jechuudha as keessatti wanti isin hubachuu qabdan. Innarra siin dhabamnaan jara dubbachiise yeroo siin jirtu isiidhaallee ragaa qabatanii utuu siin jirtu ragaa isii qabatanii isa siin dubbachuu dandeessu waan ta'eef. Duraanan beekaa warra namaa ta'uu mucaan nama dubbatee ka'e isinii galee warra namaa ta'uu duraanan beekaa isiin tokkoffaa utuu warra namaa ta'uu akkamitti jana jante fira keetii isiin dhowwitu waan jedhan hubadhate as keessatti ganni fira isaati eega dhiiga isaa ta'e. Eega dhiiga taate utuu abbaa warraa qabdu. Oyi nan fitadda. Abdiitti miiradhaan isa malee intalatti miiradhaan jirti. Fira isaa eega taate intala sanaan ati warra namaatiin janajjanii jedheera waan jettu dudduubatti deebisuu agam yaale. Birrii warra namaatiif ittiin ergin jedheera agam yaale. Eega siin maallaqa nyaatamtee innaa siin lubbuun jirtu. Isinis heerumtee mucaanis fuudhu kana innaa mucaan nan hin barbaadu jedhee. Miidiyaa hawaasaa irratti suuraa si maxxansu feesbuukii isaa irratti ani laa biraa galeera amma eegasii jaalladhe gaheera galatoomaa warri walitti nu jaallattan jedhee feesbuukii irratti yeroo maxxansu lakki mucaan kun maallaqa duraa nyaatee badaa jira maallaqa intala kanaa nyaatee badaa jira jedhanii ijoolleen amma dubbatan kuni
Waggaa sadii dura maaliif hin dubbanne? Jaroo lubbuun jiru. Waggaa lama dura maaliif hin dubbanne? Innaan talli jirtu. Waggaa tokko dura yeroo intalli jirtu sana maaliif hin dubbanne? Maaliif hin dubbanne? Waan jedhu yaaduu danda'uu qabna jechuudha. Rakkoon ijoollee kanaa maa inni? Intalli kun innaa siin dubbachuu dandeessu. Himachuu rakkoo si himachuu dandeessu. Yeroo siin dubbatattee sababa maallaqa sanaa mataan akka tokko ta'ee jedhee yoo hubattaniitu ta'e. Utoo teessa jirtu maallaqni mataan akka tokko ta'a maaliif gabbaatee hin dubbattu aga dandeessu? Maaliif hin iyyitu? Maaliif hin iyyitu? Utoo ati jirtuuti miti kan mataan akka tokko ta'e. Har'a eega siin dhabamtee mataan akka tokko ta'e eega hidda dhiigaa taate eega siin dhabamte akkamiyyi nama isiidhaa oodu taate mataan sababa maallaqaa dhukkube jettee maaliif inni sana nutti himuu diddee yookaan miidiyaa irratti namni tokkos lamas yaa dhaga'u dubbachuu diddee har'a siin dhabamnaan dubbatte waan jedhu yaada biraatti si geessaa jechuudha. Isinii galee isa kanaafi eddee dhugaa ilaalaa deemna nuti eddee dhugaa amma na faarsii miti na faarsiteef waan goote eenyu ta'e hin qabdu. Waa'ee gandatti jettu immoo namni wallaggaa ragaanaa bahuu danda'a. Kanan mucaan safara kiyyaa ollaa kiyya wajjin guddadde funyaan sii qabee fidee galchisiise jechuudha. Wallagga irraa dhufee ragaanaa bahuu danda'a jechuudha. Gandan keessatti dhaadhii osoo hin taane utuu sinas keessa teessan jechuudha. Funyaan qabee fidii jedhee fichisiisee manatti itti geessisiise. Ragaanaa bahuu danda'a jechuudha namni sii galee. Kana wajjin guddadhe amma wanaa bilookii jala jiru jechuudha. Sababa maallaqa kana. Kanan bilookee innis na bilookee wal biraa galee maallaqa harkaa fuudhee jechuudha. Maallaqa waggaa jaha nyaatame jechuudha. Sii galee kana maatii wal beeku. Utuu ni dhiisi maatii wal beekaa jiru waan fiddeedha jechuudha. Harkaa fuudheesu jira. Garuu dogoggorris hin qabdan amma lubbuu mucaa barbaaduudha malee maallaqa mataa mucaa dabsitanii kaatanii eega mataa mucaa dabe eega mucaan dhabamte maallaqa ayyuun keessanii isinuu mataa keessanitti waan qoratamtan jechuudha. Utuu mucaan lubbuun jirtu utuu isin iyyatachuu dandeessu awwaaltanii kaatanii amma maallaqa gaafa jettan isin wattuudha nama jechisiisa deebisee jechuudha. Isinumti warri gaafa isaa dhossitan. Isin galee warri gaafa isaa dhossitan jechuudha. Utuu beektan maallaqa miiliyoona 1,600 utuu nyaatamu si beektan. Tokkummaa baala tokkummaa nangeeme. Oi. Kanaaf akkas amma ka godhamuu qabu waa'ee maallaqaa sana caalatti lubbuu sirratti xiyyeeffannoo godha. Lubbuu sirratti. Waa'ee maallaqaatti hin deebina. Oo maallaqa malee monuun ta'u jettanii egaa lubbuun hin argine namatti kenne mucaan ragaa situ natti kenne jedhee nu gaafachuu danda'a waan ta'eef ragaatti qabaachuu dhiisuu dandeenya waan ta'eef rakkoodha jechuudha. Amma mucaa filee maaliif irraa nyaattee deebiin nyaannan qaban. Eenyu irraa nyaadhee jedhee onni ragaa fate maalan godha maal abbaa kiyyaan godha. Ragaa ofirkaa qabdu itti kennuu sitti risiitii baankii ofirkaa qabdu guyyaa isaa waliin sa'aatii isaa waliin ofirkaa qabdu eenyutu immoo itti dabarse. Moo jettee dhumaan nutti himtu kun rakkootti nu geessuu danda'a jechuudha. Kana hunda gochuuf immoo lubbuu mucaa barbaadu dursaa jechuudha. Lubbuu mucaan lubbuun jiraatte akka jiraatte mana hidhaa keessa jiraatte dhukkufatte yookaan achitti hafte yookaan lubbuun si darbe barbaadu rakkoodha. Kana gochuuf ati immoo miidiyaa irratti dubbachuu dhiiftee abbaan nama iqaamaa yookaan waraqaa biyya sanaa qabu tawakkaayii kennatee eega hospitaala seenteetti ta'e tawakkaayii kennatee abbaan jechuudha. Farramee sayyuu akka xabitti hin farramu ennaa fannu. Gandarraa, aanaarraa, godinarraa farramee bakka buufadheera mucaa konaaf barbaadu jedhee abbaan nama waraqaa jireenyaa biyya sanaa qabu kennuu qaba. Kanarrattu akka gama hojjettee bakka bu'aa kennite. Ka jedhu. Tokkummaa. Kana beekuun jedhama jechuudha. Oi ka Muniir. Tokkummaa. Muniir. Sii ta'uu dhiisuu danda'a. Akka ati na faarsitu. Fakkeenyaaf oi dhagahi. Waa sitti mal. Akka ati amma fakkeenyaaf dhugaa dubbate itti na faarsitee akka ati deemtu hin barbaadu waan booda rakkootti na galchu. Waan sii ta'u rakkoon qabu san bira kuti amma san rakkoon qabu amma wanni barbaannu sanitti walitti deebina san rakkoon qabu michiyoo tana duute jaanii yeroo abbaan ilaamaa kun nama guddaadha ni beekta sheek kontaan namni hin beekne hin jiru garuu ani abbichuma saniif hin dubbadhe malee dhimma kanallee abbaan nama guddaadha sheekaa nama ulamaatii nama naannoo sanitti halkanii guyyaa booyaa haatiinis duute jennaaniin natti finnaan akka nama tokkotti. Reenfi barbaadamuu qaba. Reenfi sirrii akkanan siin jedhee bar. Reenfa deesii buutee anillee si deeggara. Okay. Namni hedduun isii kana gargaarullee nama hedduu dhimma isii kana kaasuun barbaadanii ala kulli haal muciyoon akka amma tilmaamatti namni tokko mana yaalaa keessa duutee moo ni jirti qofa adda baasaa yoo duutees abbaa fi bakka xiqqeechuma tanaan siidhaama. Asumatti himte ajandaan yoo harkisne hedduu dheeraadha. Ilaa Muniir namni leena taasisuu danda'a namni dhugaa argu dhagahi. Namni dhugaa argu na taasisuu danda'a. Waan rakkoon qabu. Oi dhageeffadhu ganniin kun illee akka ijoollee nama falmitu keessaa ta'u tarii na taasisuu dandeessi. Ilaa wanna nammallee irra deebisee waa'ee maallaqaa yoo kaaftu ta'e isinitti hime lubbuu mucaa dhiiftanii rakkoo guddaa akkasiin qabdan isin irratti mul'ata jechuudha.
Sababni isaa isin waggaa sadii guutuu teessan utuu beektan. Utuu beektan. Waggaa takka boo'i. Waggaa takka Ramadaana kana egaa waggaa sadii miti amma muciyooni. No, maallaqa nyaatamuuf hin jedhe. No, maallaqan siin jedhe saka maallaqaati nan beeka waan ta'eef hin jedhe. Ani information qabu bad walgaa fattan isan bira kooti irran deebiini gaama waa muciyootti deebiini waa duwwaa. Yaa. Hojii keessa nan dubbadda. Aniif galatoomaan isiniin jedha. Galata guddaan isinirraa qaba. Okay. Artist sagaleen koo jira? Tufa? Injira. Tokkummaa jira. Yaa, okay. Karaa seeraatiin duutee baduu hin dandeessu. Jechuun hospitaala keessatti baddii hin danda'amu. Abadan biyya Itoophiyaa sana miti sana namni nama ajjeesee miliqee ajjeesee dhabamu sana miti. Daa'ima waggaa lamaa isa ajjeesee dhokachuu hin danda'u as keessatti. Abadan bahuu hin danda'u. Ajjeesee jechuudha. Bahuudhuma hin danda'u. Konkolaataa dhumti kun galabbaxameera taanaan bahuu hin danda'u abadan. Isinis hospitaala keessa jirti taanaan dhokachuu hin dandeessu. Argamuu dandeessi. Amma seeraan qabameera waan ta'eef jechuudha. Abu Daawud nama beekuudha. Laayibii isinii fiduu danda'a. Namoota hedduu du'anii fi sagalee ta'anii furmaata isaan fidan hedduun beeka. Hedduu sargeera waa'ee seeraa karaa seeraatiin waan seera isaan ilaalchisuun hin hojjetanii hin godhanis jechuudha waan godhamuu malu. Waan jirudha. Garuu reenfisii dhokachuu hin danda'u. Hospitaala keessatti badaa dhokataa paaspoortiin jira waan ta'eef abadan dhokachuu hin danda'u. Abbaan fedhe dhoksuu hin danda'u. Tarii ukkaamsee yoo jiraate guyyaa eegee tarii ukkaamsee dhimee likkii jiraachisuu hin danda'u. Biyyichi biyya seera qabu waan ta'eef akka biyya Itoophiyaa sana miti sirii galee. Biyya Itoophiyaa namni mataa keessa nama dha'ee ajjeesee karaarra nama buusee badee dhabamu sun hin jiru. Biyya teekinooloojiin kutteera utuma nama ajjeesanii karaa irratti. Halkan miti sa'aatii feete nama ajjeeftee bahuu hin dandeessu. Bahuu hin dandeessu. Biyyichi biyya Itoophiyaa miti waan ta'eef. Isa kanaaf reenfisii duuteetti hospitaala keessa jirti taanaan reenfisii tokkummaan maal jedheedha hin argamu. Reenfisii hospitaala jirti taanaan numa argama. Beekamaadha asa deebi'anuu Itoophiyaa jiru qaamni mootummaa ammaa walgahii mootummaatiif ka biyya seenanii imbaasii biyya sanaatiif walgahiif seenan nan beeka. Mubaarakiis informeeshina kennaan ture waan ta'eef waa isaanii irratti dhimmuma seera biyya kanaaf gara biyyaa imalan jechuudha. Dhimma dhuunfaa isaanii osoo hin taane imbaasii keessa waan hojjetanuuf mootummaa Itoophiyaa waan barbaadeef walgahiif biyyatti hirmaatan jechuudha. Mootummaatu waamee hin deebi'anii. Kana immoo jechuun sanbata guddaa jechuun boroolee iftaan jechuudha gara biyya Saawudiitti ni deebi'u. Biyya Suudii booda immoo gara deebi'an immoo hojii kallattumaan gara sanatti fufu. Intalli duutee immoo hospitaala keessa jirti taanaan reenfi duuteetti taanaan hin argamtu. Keeko asaan kee addaan kutaa warree paaspoortiin siya seeratan yaa paaspoortiin siya Abu Daawud ka galeera. Ilaa mucaan kun inni siin baddee aftu turte utuu paaspoortiin qabaanne utuu xalabaan taane utuu paaspoortiin siin argamne silaa arguun hin jabaata leegaal jedhama. Leegaalii warri seera qabeessaan naqanii reenfi jala gonkumaa baduu hin danda'u. Fayyaan jala baduu hin danda'u. Mucaan kun akka lama shakkee uummanni. Akki lama inni shakkee tokko affanamtee jirti. Saudi Arabiyaa keessatti waa affanamuu hin danda'u. An kunoo Saudiin jiru. Hiriyoota akka keetii bolaa akka keetii hedduun qabaa. Informeeshinii nan dhagaa muuxannoos nan qabaa. Saudi Arabiyaa keessatti dhugaadha. Baduu hin danda'u namni. Garuu tokkummaa baduu eegaluu danda'a. Sii galee baduu eegaluu danda'a. Tokko jedhee baduu eegaluu danda'a. Sodaan koo kana. Ammas wanni guddaan shamarran biyya Arabaa kanatti dhufaa jiru yoo Rabbi na gargaare yoo naa mijate waan ta'es gara fuulduraatti waan an gaafachuudha amma kunoo gaafadhee deebi'ee gaaru jira. Ijoolleen keenya yoo du'anii namni irraa dubbatee falmu hin jiru tokkuma. Akkamitti duute tun jedhamin maatiinis waa hunda dhabuurra jedhee humna qabu gatii ta'ee fi silaa rakkatee biyya alaatti ergate nagaasaa toleeraa kana galchi. Nama rakkatee ergate gatii ta'ee fi birri ittiin naqee Saudi Arabiyaa yookiin Dubaayin keessa falmuun qabuudhaa fi ijoolleen du'aan jira nuu galchaa maatiin maal jedha gadi ba'e du'aa naa galchaa jedhama takka akkamitti duute eenyu ajjeese eessatti duute jedhee gaafatee hin beeku maaliif beektaa piroosasii barbaada maallaqa barbaada akkamitti duute eessatti duuteen amma garuu tokko jennee mucaa kanarraa eegalleerra. Kana booddee namni duunaan waliin taanee mana tokkummaattis haa ta'u mana goosa ta'u mana abbaa fedhe ta'u nam tokko duunaan akkamitti du'ee gaaffiin jedhu fedhu reenfi acha taa'u malee torbee tokko ji'a tokko acha taa'u malee maallaqatti hin galchinu walitti qabataa miidiyaa irra baanes iyyachuu qabna. Yoommoo warri mootummaa akka cirraa ta'e gaaffii gaafanneerra hawwii kooti kanaan duras bakka bu'ummaa ijoollee biyya Arabaa kana akka jarri namatti nuu kennan
Fakkeenyaaf deebiin jarri kaleessa deebisan maa inni beektaa? Gaafanne naman gaafachiise akkasii waan akkasii ta'ennaani akkuma beekumsaatiin. Imbaasii jira warra seeraan ala dhaqanii waa tokko gochuu hin dandeenyu jedhan. Warra seeraan ala dhaqanii waa tokko gochuu hin dandeenyu. Akka namni seeratti deebi'u godhaati. Yoo namni sagaleen qabanu biyya keessa. Nu warri sagalee taanu ijoolleen biyya arabaa jirtu. Feetan Itoophiyaa keessatti filannoon geggeeffamee namni tokko lama yookaan barbaachisaa ta'e sabarraa saba hundarraa namni mootummaan jalaa dhaga'u namni imbaasiin jalaa dhaga'u fakkeenyaaf Saawud Arabiyaa keessatti dubartii tokkotti yoo rakkoon ga'e nu wacii keenya baafnee walii buusii buunee dhannee imbaasii hubachiifnee imbaasii waliin taanee gochuu gargaaru akka reemsisuun itti du'e jennaan imbaasii jiraadha deebiin deebi'e dhiibbaa godhaa jirra dhiibbaa siin goona maaliif imbaasiin dhugaa rabbii dubbachuuf an imbaasiidhaaf kabajan qaba. Gaarii hojjetus ajaa hojjetus bakka nu bu'ee imbaasiin Saawud Arabiyaa bakka nu bu'ee Saawud Arabiyaa keessa jira. Imbaasiin Ijipti bakka nu bu'ee maqaadhaaf illee ta'u malee. Kanaaf kabajuu nan dirqamaan akka taate. Engaddatu jarri hin jirre biyya Kaayiroo keessaa galuu hin danda'an dhukkuba kooti jechuudha. Na gargaaraniif immoo miti. Akka taate dhaqee afaan kootti baanaan ture arrabsaas ture achi dhaabadde wallaahi laayifii baanadde nuti godhadde na gargaaraa jedhee iyyaa ture as jala jiru ijoollee Oromooti gurbaan ijoollee Shawaatiyyuu akkamitti nu gargaarre akka Oromootti dhiisi akka Itoophiyaa tokkotti an nama dookumentii qabu jennaan na waliin deemanii waraqaa naa fixaniiru ani gaa haga ta'e sagaleen qaba hojii gooti dhageessilaa tokkuma asitti wanta dubbachuu qabdu haga ta'e sagaleen qaba haga ta'e namni kudhan na beekaa si galee Anaafituu jaraatiif qofa hin galateeffadhu. Anayyuu akkana gootanii hin jedheen. Isa rabbi na argu. Imbaasii keessa dhaabadde. Anayyuu akkana na gootanii. Ijoollee sagalee hin qabne. Ijoollee gadi baatee himachuu hin dandeenye. Akkam godhaa jirtu hin jedheeni. Akkuma kana hin jedheen laffitadde kee. Kanaafi warri sagalee hin qabne sagalee argachuu qabu. Waa'ee du'aa irratti qoosuu hin qabnu. Akka Oromootti adoodee jira Oromoon. Dhaggeeffadhaa asitti hima. Amma fakkeenyaaf tumuu baalitti ture jedhame. Haguma na jaallattan artiistuu faanis ayii jedhee seenaa korraa dubbatee atis ayii jettee seenaa korraa dubbattee ijoolleen biyya arabaas footoo koo torbee tokkoof olii gadi hin deemsifti. Garuu duutii nu biratti dinqii ta'an jiru. Habashaa dheengadda Oromoon waan dheengadda taate irratti habashaatti hinaafee dhaggeeffadhaa.